Ashama harka fuudhee jalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyoon nuti keessanuu baga nagaa taatanii naannoo kana jechuudha ganama ganamaanaaf viidiyoo isin hojjedha sagaleen kiyya yoo jedhu nan taajjabinaa isiniin jedha akkam jirtu fayyaa jirtu nagaa kootii kaleessa viidiyoo gadhiiseen ture har'as immoo viidiyoo haaraadhaan dhufeen jira akka warraa barattan waa xiqqoo ishee akka irraa barattan abdiin qaba jechaadha. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gadhuudhaan yeroo hundumaa viidiyoon atattamaan akkasiin bira ga'u godha. Inni biraa maalidha? Viidiyoo ilaala. Dhugaa isiniin jedha keessattuu shamarran biyya Arabaa jirta. Viidiyoon ani hojjedhu tokkoon isaa kan isin hin fayyadne hin jiru jechuudha. Kan isin hin fayyadne hin jiru. Kanaafuu viidiyoo ilaala isiniin jedha. Laayikii godha, sheerii waliif godha. Baay'ee qabdan nan beeka hiriyoota WhatsAppidhaan, Telegramidhaan, Facebookidhaan sheerii walii godhaati hunduma keessaa wal biraan wal ga'aa isiniin jedha. Okay. Inni tokkoffaa maalidha? Nama airportidhaan sinin fuune warri hin qabne yeroo duraallee jalqabaa tokkollee jedheen ture warra airportidhaan sinin fuune maatiin keessaan fagoo jiru ani akka airportidhaan dhufee sinin fuudhu Oma tokko naaf hin kaffaltanii riipoortiidhaan garuu dhufee isiniin fuudha isiniin jedheen jira. Inni lammataa immoo maalidha? Warri gaafii adda addaa na gaafata fakkeenyaaf intalli tokko kaleessa waggaa 4 achi teessee jirti. Waggaa 4 kana keessatti jechuudha. Yeroo ji'a sadiin booddee qarshii ergitee beekti malee sana booddee qarshii tokkollee ergitee akka hin beekne maatii isheen bira jirtuun immoo akkasumas qarshii ishee ammaatitti akka ergitee jirtu itti himte jechuudha. Warra isheen bira teechuun yookiin maadaamii isheetiin jechuudha hojjechiistuu isheetiin birrii ammaa kana ergee hin jira jechaanii turte. Garuu birriin erginee birrii achumaan hodhitee birrii uffata keessatti akka teessisaa turte natti manii jechuudha. Natti mtee ishumte ofii isheetii akkamiin godha amma minaan jette jechuudha. Ani kan hin deeggaru gonkumaayyuu jechuudha. Akkamitti birrii ammaa kana osoo ergatiin okay nan beeka maatiin keessan sin jalaa balleessuu danda'a obboleessi keessan haati keessan hiriyaan keessan sin jalaa balleessuu danda'a qarshii garuu akka wanti mataa keessaniit irratti ergachuu qabdaa turteeyyu. Akka wanti mataa isheetii immoo akka baafattee hin jirre akka hin qabne natti himte jechuudha. Egaa baay'ee ulfaataadha. Ulfaataa kan ta'u maalidha? Odoo jarri akka tasaa uffata keedhaan ilaalanii kan barabbaran taate akkam goota yoo tasa keessatti argan. Aga ammaa nan erga jechaanii turte birrii bara kana hundaa yeroo gaafa argan ani yoo meebi nama gaarii ta'an malee dhugaa isiniin jedhaan sirraa fudhachuu danda'an. Sirraa fudhatan. Osoo waan tokkoyyuu hin jedhin sirraa fudhatan jechuudha. Sababni isaatis keenya isin jechuu danda'a maaliif Araboota ni beektan. Gaafa qarshii ji'a 3 ji'a 4 bira taa'u irra ta'u jechuudha. Kennuun isaaniitti ulfaata baay'ee isaan cinqa. Akkanumaan fuudhanii isinitti kennan argitanii birrii baay'ee itti fakkaateetu hojiin keenya san irraaffatanii waa'ee qarshii yaaduu jalqaban jechuudha. Kanaafuu ani gonkumaayyuu taanaan gaariidhaan jedhu akkas gochuun keessan namni biraatiif amma isheen already gootee jirti dhufeetiin ishee ga'eera torbee lama akkas tunaaf anaan jette. Egaa akkuma dhoksitee jirtutti uffata fakkeessi dhoksiteetoo fiddeetoo dhufuudhaaf yaalii sin jedhu. Homaa sin jechuu hin danda'u. Kana booddee erguu sin dandeessu immoo odoo ergitees immoo eenyu irratti ergitas akkuma duraan jetteeyyuu akka wanti qabu naan jettee jirta akka wanti mataa keetii kanaafuu ulfaataadha jechuudha. Ani baay'ee tokko na cinqa wanta akkasii jechuudha. Maalidha? Odoo akkaawuntii mataa keetii qabaattee kan keetii irratti ergachaa turte amma maalinni warri kana booddee gara biyya Arabaa deemu yookaan immoo akkasumas warri asii jirtan waa tokko akka bartan nan barbaada jechuudha. Maalinni akkaawuntii mataa keessanii qabaachuun dirqama. Maatii keessanii irratti erguu osoo hin taane akkaawuntii mataa keessanii irratti yoo ergitan siif fayyada. Akkasumas immoo akkuma duratti isiniin jedhu kana miidhaa guddaa qaba jechuudha. Qarshii keessan achi teechistanii too yeroo dhuftan fiddanii dhufuun keessan odoo taasisan keessatti arganii qarshii bara kana hundaa qarshii waggaa 3 waggaa 4 xiqqaa waan hin taaneef hunduma isaa isinirraa fudhata wanta isinii naanii isin dhiisan tokko mitiin beektan amala Araboota waan ta'eef jechuudha. Inni akkasii isiniin jechuu barbaada. Warroonni kana booda gara biyya Arabaa deemtan wanta akkasii akka yaanne gonkumaayyuu teechisuu akka yaanne qarshii keessan mana Arabaa yoo ta'eeyyuu immoo isaan yoo beeka wayya
ani garuu gonkumaa yoo naaf fudhatamu laal amma maal akka ta'e beektanii otuma isaan beekanuu qarshii kiitu of biratti yeroo qabdee teechistu oduu gaaf tokko sitti haaraniiti maybe si jalaa fudhachuu danda'an beektanii namni tokko amalli isaa tokko miti aaruu danda'a sitti gaaf tokko mi'a tokko caalaa cabsitee ta'uu danda'a namni akkuma guyyaadhaan guyyaa gaarii miti kan dabarsu guyyaa garaagaraa guyyaa gaddaaf gammachuu dabarsuu danda'a waan ta'eef jechaadha kanaafuu gaafa sitti haaran qarshii keessan barabbaranii uffata kee keessaa bakka tokkotti si erganii mana ollaa tokkotti si erga yookiin immoo ofii keetii bakka tokko qulqulleessisiin jedhanii ofii isaaniitii qarshii ati ol keessisa si jalaa fuudhuu danda'anii jechuudha kanaafuu ani hin deeggaru gama kootiin isa antinii kana jechuudha isa qarshii keessan lafa keessan kana ani hin deeggaru kanaafuu qarshii keessan yoo isin danda'am keessattuu amma maalidha nuti ani of fakkeenyaaf hin qabun ture akkaawuntii mataa kootii akkaawuntii dhuunfaa kootii dhugaa isin jedha hin qabu akkaawuntiin ani irratti ergaa ture akkaawuntii Biraazilii kootii hangafa kootii jechuudha namni hunduu akka tokko isin jechuun barbaadu namni hundinuu amalli isaa garaagaraa ana Biraaziliin kee waaqayyoo fi galatu dhugaa isin jedhaan rabbi yeroo jalqaba yeroo lama deeme biyya Arabaan beektu bahariin deeme tan ture dhumarratti immoo Dubaayin deeme miti yeroo lamaanu osoo maa tokko keessaan balleessinaaf eegee jira qarshii konaaf qabee jira jechuudha akkuma argitan immoo inni hojii mataa isaa qaba inni hojjeta qarshii waan argatuuf hin balleessine na jala garuu nama biraatti toon kennadhee jira taa'eetii nama hojii hin qabnetti namni laal yeroo rakkatu maal odoo qarshiin taa'aa jiru irra kadhaa jedhee sin jala fuudhe sin jala balleessuu danda'a kanaafuu ani nama amantaniitis akkaawuntii mataa keessaniitti irratti ta'e malee nama amantaniitis erguun ni ulfaata qarshii kana hundas yeroo tokko amma tasa akkuma tasaa jechuudha shaanxana itti qabattee dhuftu sun oddoo tasa badee waaqayyoon godhin dhugaa baay'ee ulfaataadha mee laali oddoo tasa si jalaa badee waggaa afur guutuu dafqa keetu bade jechuudha hangam akka ulfaatu ofii keetiif hubachuu ni dandeessa jechuudha birriin biyya Arabaa akka dhiigaati dhugaa isin jedhani akka waan dafqa bichaa miti dhiiga kanaafuu akkamitti akka itti dafqitanii akkamitti akka itti dhiigdanii argitan waan nan beekuuf akkuma salphaatti ilaaluu akka hin qabne isinitti himuu barbaada keessattuu immoo yoom akka isin galuun beektanii biyyatti yeroo galtan wacii baastu baasii malee galiin qabdan jechuudha wanta isin galu tokko illee hin qabdanii gaafsan jechuudha isiniif gala maaliin gochaa jira birrii kiyya maaliin hojjechaa jira qarshiin kiyya maal na fayyadaa jira maal jettanii ilaaltan jechuudha inna kana isiniin jechuu barbaada akka salphaatti hin ilaalinaan qarshii keessa waggaa 3 miti kan ji'a 3 tokko dhugaa isiniin jedha jireenyi ulfaata baay'isee ulfaata kanaafuu qarshii keessan akka qaldiitti hin ilaalina akka taphaatti akka qoosatti hin ilaalina qarshii keessa seeraan itti fayyadamuudhaaf yaalaa isin jechuu barbaada egaa viidiyoo itaanu nama okay ani amma isheedhammaa inni ergaan kiyya qarshii isheen dhoksitee waggaa 4 akkasitti teessistee jirti ammas dhoksitee fiddeetu akka shaanxan sunillee akka gara biraatiin hin deemnetti jechuudha laalsee argite akka gara shaanxaa isaa harka keessatti qabattee dhuftu keessatti yookiin immoo kiiloo 12 maal san keessatti odoo godhattee dhufte baay'ee seenaatti tola sababni isaatis harkatti qabattee deemuu waan dandeessuuf biratti ilaalaa waan deemtuuf jechuudha inni kun shaanxan gara biraa ga'ee gara biraatiin dhufa waan ta'eef maybe si jala carraa baduutti illee qunnamuu danda'a namni shaanxan jala badu hedduutu jira waan ta'eef wal jijjiiruu danda'a waan ta'eef akkasitti godhadhu siin jedha waaqayyoon gara biyya keetiitti nagaadhaan waaqayyo dhugaa siin jedhaani rabbi waaqayyo dhiiga isaatiin si shaffanee akka humtuu hamaan tokko illee akka sin argine madaaminti akka sin argine namoonni hamaan akka sin arginetti waaqayyo gara biyya keetiitti si haa galchuu siin jedha galatoomaa sinan jaaladha sinan kabajaa sheerii waliif godhaa viidiyoo jaalattan laayikii godhaa sinan jaaladha nagaadhaan oola